Oduulee ijoo keenya sa'aatii kanaatiin mootummaan Eertiraa biyyoota Itoophiyaa waliin lola qaban waliin firummaa isaa cimsachuu itti fufee. Kanuma hordofoon Itoophiyaa waliin mufii kan qabdu Suudaan waliin marii taasisee jedhamee gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun hoogganaa fi hundeessitoota hidhattoota garee shororkeessaa faannoo keessaa tokko kan ta'e Maasrashaa Saxxee harka mootummaatti kennachuun isaan dhaga'amee gabaasa guutuu dhageessu. Gabaasa keenya xumuraatiin Oromiyaatti balaawwan tiraafikaa dhuma torbee kanaa mudateen namootni 12 du'uun gabaasa guutuu dhageessu. Sa'a namni alaamanni nagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa Moduu guyyaarraa qabanii dhufnee dhufaana turaa affeerraa keenya. Hoogganaa fi hundeessitoota garee hidhattoota shororkeessaa faannoo keessaa tokko kan ta'e Maasrashaa Saxxee harka mootummaatti kennachuun isaa dhaga'ame. Odeeffannoon hamba jiru akka mul'isutti Maasrashaa Saxxee kaleessa galgala humnoota nageenyaa mootummaaf harka kenneera jedhame. Kaleessa waaree booda gurmuun faannoo ofii isaa gurmuu faannoo uummataa Amaaraa jedhee of waamu Maasrashaa Saxxee fi hoogganaa biraa Masfin Abaatee jedhamu hoogganummaa irraa dhorkuu beeksiseera. Odeeffannoon Maasrashaan harka kennachuu isaa dhaga'ame kan dhufes erga gurmii kun ibsaa kana erga baasee booda ta'uunis gabaafameera. Oduu dhaga'amaa jiruun Maasrashaan namoota 18 waliin ta'ee harka mootummaatti kennateeras jedhameera. Harka kennachuun hoogganaa olaanaa akkanaa yeroo humnoonni faannoo mootummaa waliin lola keessa jiranitti dhaga'amuun haala lola naannoo sanaa irratti dhiibbaa kan uumuu danda'u ta'uunis ni adama. Kunis sochii hidhattootaa keessatti jijjiirama cimaa fiduu fi walitti bu'iinsa naannoo sana keessatti gargar ba'iinsa qajeelchuu akka danda'us gabaafamaa jira. Oduu keenya itti aanuun Oromiyaatti balaawwan tiraafikaa dhuma torbee darbee mudataniin namoonni 12 du'uun gabaafame. Dhuma torbee kana balaawwan tiraafikaa Harargee Lixaa fi Boorana Bahaatti mudataniin lubbuun namoota 12 darbuun gabaafame. Godina Harargee Bahaa aanaa Gumbii Bordoddeetti sadaasa 29/2025 balaa mudateen namoonni 11 battalatti du'uu qajeelchi poolisii Harargee Lixaa beeksise. Konkolaataan balaan kun irra ga'e konkolaataa geejjiba uummataa yoo ta'u konkolaataan magaalaa Mi'eessorraa ka'ee gara magaalaa Awaash imalaa ture konkolaataa boba'aa fe'u kan Finfinnee gara Jibuutii deemaa turetti walitti bu'ee namoota 11 battalatti yoo lubbuun isaanii darbu waajjirri kominikeeshinii Harargee Lixaa ibseera. Itti aanaan inspektaraa Daanyuu Sooree qindeessaan to'annoo sochii tiraafikaa Harargee Lixaa miidiyaa Ahaduuf balaan kun Gumbii Bordoddee ganda cichuutti mudachuu dubbataniiru. Ka'umsi balaa kanaas konkolaataan geejjiba uummataa kun daandiirraa koree konkolaataa boba'aa fe'u kanatti kiphee bu'uu ta'uu itti aanaan inspektaraa dabalanii ibsaniiru. Konkolaachisaan konkolaataa boba'aa fe'u balaa kana keessaa qooda qabu yeroo bakka miliqee ibsuun poolisiin ragaawwan konkolaataa keessaa argateen hordofaa jiraachuus dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun balaa tiraafikaa godina Boorana Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Nuuraa Humbiitti mudateen lubbuun nama tokko darbuu gabaafame. Qajeelchi poolisii godina Boorana Bahaa balaa konkolaataa Finfinneedhaa gara magaalaa Nageellee Booranaatti imalaa ture irratti dhaqqabuu kan ibse yoo ta'u itti aanaa koomaandaraa Gammachuu Warqinaa itti gaafatamaan to'annoo nageenya tiraafikaa godinichaa sadaasa 29/2025 guyyaa naannoo sa'aatii 7 balaa qaqqabe kanaan lubbuun konkolaachisaa kanaa battala darbuu isaanii konkolaachiftoonni eeggannoo akka taasisanis dhaamaniiru. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan Eertiraa biyyoota Itoophiyaa waliin lola qaban waliin firummaa isaa cimsachuu itti fufee jedhame. Kanuma hordofuun Itoophiyaa waliin mufii kan qabdu Suudaan waliin marii taasiseera. Hoogganaan mana maree mootummaa Suudaan Abdel Fattah Al-Burhaan fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii magaalaa Bahaa Poort Suudaan keessatti sanbata darbe marii taasisaniiru jedhame. Haala walitti dhufeenya biyyoota lamaanii gidduu jiru jabeessuu fi qindoomina siyaasaa nageenyaa cimsuu irratti xiyyeeffatan. Mariin kun biyyoonni lamaan hariiroo isaanii gara sadarkaa olaanaatti ceessuuf fedhii guddaa akka qaban kan agarsiisudha jedhame. Gabaasa ejensii oduu Suudaan Sunaa irratti hundaa'uun qabxiiwwan marii irratti xiyyeeffannaan kenname keessaa tokko qindoomina babal'isuu mata duree jedhuun dameelee adda addaa kanneen akka nageenya diinagdee fi daldalaa keessatti wajjin hojjechuu akka cimsus dubbatameera. Dhimmoota naannoo irratti yaada wal jijjiiruu fi haala tasgabbii naannoo deeggaruu danda'u irratti mari'achuun isaanis beekameera. Haala yeroo ammaa waraana Suudaan keessatti raayyaa waraanaa fi humna deeggarsa ariifachiisaa gidduu jiru irratti waliin mari'achuun haala nagaa fi nageenya naannoo mirkaneessuu danda'u irratti imaammata hoogganaa biyyoota lamaanii. Alburaan Suudaan hariiroo ishee istiraateejii Eertiraa waliin qabdu itti fufsiisuuf gara sadarkaa bal'aatti geessuuf murannoo akka qabdus mirkaneesseera. Alburaan dhimma tokkummaa fi tasgabbii Suudaan irratti Eertiraan waan deeggartuuf galata guddaa galcheera. Qindoomina saba lameen fayyaduu fi nageenya naannoo jabeessuuf guddina argamsiisuu danda'uuf abdiin isaas guddaa akka ta'e ibseera. Pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqiis gama isaatiin
deeggarsa Eertiraa kan tokkummaa fi tasgabbii Suudaan mirkaneessu ibsaniiru. Akkasumas harka galtee alagaa dhimma keessoo Suudaan keessatti taasifamus mormaniiru. Tasgabbiin Suudaan ulaagaa duraa tasgabbii naannoo kanaati jechuun nagaa Suudaan dhimma naannoo guutuuf murteessaa akka ta'es xiyyeeffannaan akka kennamuuf gabaaseera.